Ashama akkam jirtu hundi keessan yooyyaa akkuma baratame barannoon keenya kan hadhaa haaraa walitti deebinee jirra. Namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib, sheer, laayik gochuudhaan maatii keenya ta'a. Barannoon keenya kan hadhaa barannoo haaraa leessanii yookaan immoo barannoo shanaffaa wajji ilaalla jechuudha. So welcome to our tutorial class, all of you. We are going to see new topics, new lesson, which is including the following subtopics. So this subtopics includes what's the phase of pure substance, and what's the pure substance, what's the basic definition of this pure substance, and what's the process of phase change of the substance again. Finally, we are going to see the property of diagram of this pure substance. So give attention and follow us properly. Kanaafuu itti fufnaa akkuma mata duree irratti ibsamuuf yaaletti har'a waa'ee amaloota wantoota qulqulluu laallaa. As jalatti ammoo what is the face of pure substance kan jedhu yookaan ammoo faalkaan wantoota qulqulluu maal kan jedhu laallaa jechuudha. Jalqaba irratti what is the face? Face jechuun afaan keenyaan ammoo faalkaa jechuun maal jechuudha yoo jenne it is a quantity of matter which is homogeneous throughout. Kanaafuu faalkaa jechuun faalkaa wantoota jechuun baay'ina wantoota maatarii kan uumamni isaanii wal nyaatinsa keemikaala uumama isaaniis haa ta'u akkasumas immoo caasaa fiizikaalaas ta'ee guutumaan guututti kan wal fakkaatan jechuu dandeenya jechuudha. Homogeneity jechuun caasaa fiizikaalaa keessatti homogeneity jechuun caasaa fiizikaalaa keessatti wal fakkaatina yookaan ammoo wantoonni chemical composition yookaan ammoo wantoota uumama keemikaala isaanii irraa waan wal fakkaatu irraa kan uumame jechuudha. So homogeneity means the same kind of matter in nature. Waan wal fakkaataa uumamni isaanii wal fakkaataa ta'e fakkeenyaaf wantoota tokko hundi isaanii yookaan jajjaboo jedhuu dandeenya. Akkasuma wantoonni hundi isaanii akka jiran dhangala'oo yoo ta'an akkasuma immoo vapor yookaan immoo bifa gaazaatiin yoo jiraatanii amala wal fakkaataa uumamni isaanii wantoota molecuulii akkasuma chemical composition wal fakkaatu irraa yoo uumaman homogeneity jennaan jechuudha. Kanaafuu faalkaa jechuun wantoota yookaan maatarii uumama isaaniitiin wal fakkaatan jennaan jechuudha. So kanuma wal qabate there are basically there are three principal phases. Universal yookaan ammoo lafa kana irratti yookaan uumama keessatti faalkaalee sadiitu jira jechuudha. Faalkaalee sadii qabna jechuudha. Kunis it may be solid, liquid or gas. Kanaafuu wantoonni yookaan maatariin lafa kana irra jiran bifa kanneen itti qoodamu jechuudha. Solid, liquid and gas. Jajjaboo, dhangala'oo, gaasii jechuudha. Kunis amaloota of danda'an amaloota mataa isaanii qabu jechuudha. Akka fakkeenyaaf wantoonni jajjaboon yookaan ammoo solid matter kan jedhaman they have fixed shape and volume. Wanta boca of danda'e qabuu fi boca dhaabbataa fi akkasuma immoo qabee of danda'e kan qabudha jechuudha. Fixed shape and volume jechuudha. Faallaa kana ammoo the liquid phase yookaan ammoo wantoonni yookaan maatariin bifa liquiditiin jiraatan it takes shape of container and forms horizontal surface has a fixed volume. Kana jechuun fakkeenyaaf bishaan burcuqoo tokko keessatti yoo waraabne jenne boca burcuqichaa yookaan ammoo boca wanta ittiin qabamee san qabataa jechuudha. Gubbaa irratti ammoo horizontal surface uuma jechuudha yookaan ammoo dirra bishaan hamma wanta sanii wal fakkaatu hamma ga'uu danda'u eegee booda ammoo horizontal surface jechuun dirra qajeelaa yookaan ammoo horizontaali kan dhaabbataan taane kan dalgaa kanatti uumaa jechuudha. Inni sadaffaan ammoo gases expand to fill container. Fakkeenyaaf dhangala'oon yookaan jajjaboon bakka isaaf boca isaa fi qabee isaa ni qabaata. Dhangala'oon ammoo boca ni qabaata garuu qabee wanta keessa jiru san qabaata jechuudha. Gaasni immoo hamma qabee kennameef san guutee expand ta'a yookaan babal'ataa jennaan jechuudha. Fakkeenya wantoota faalkaalee kanaa fakkeenya at room temperature and pressure the metal is a solid. Some metal like a copper, aluminum gosoonni sibiilotaa tokko tokko jajjaboodha jedhan jechuudha. Jajjaboo jechuun bifa
bocaa fi qabee yookaan ammoo hammattuu uf danda'an kan qabanidha jechuudha. Fakkeenya sibiilota biraa ammoo akka meerkurii fudhanne dhangala'aadha jennaan jechuudha. At a room temperature and pressure, mercury is a liquid phase. Merkuriin faalkaa dhangala'oo qabaa jennaan jechuudha. Inni sadaffaa immoo nitrogen is a gas. Akkuma beekamu qilleensi wantoota elementoota adda addaatiin makaa jira. Nitrogen isa tokko jechuudha. Nitrogeniin gaasiidha jennaan jechuudha. So a substance may have a several phases within a principal phase. Kanaafuu wantoonni lafa kanarra yookaan uumama keessatti argaman faalkaalee garaagaraa keessa jiraachuu danda'an jechuudha. Faalkaalee tokko waliin jiraachuu danda'an. Fakkeenya kanaaf bishaan isa tokko jechuudha. So the water may exist in three phases. Bishaan faalkaalee tokko waliin jiraachuu ni danda'a jechuudha. Itti fufnaa. So the next topic or subtopic is phase changes of the pure substance. Phase change jijjiirama faalkaa wantoota qulqulluu jennaan jechuu. Kanaaf let us consider the pure substance water. Yeroo hunda amaloonni bishaan adeemsa faalkaa jijjiiruu irratti agarsiisan amaloota wantoota qulqulluun biraallee kan waan bakka bu'uuf akka fakkeenyaatti bishaan fudhannaa jechuudha. So the phase change of pure substance akkuma beekamu feezii yookaan ammoo faalkaalee sadii jira jenneerra solid, liquid and gases. Kun ammoo jijjiirama faalkaa tokkorraa gara faalkaa biraa faalkaa uf duubas deebi'u yookaan ammoo jajjaboo irraa gara dhangala'oo, dhangala'oo irraa gara gaasaa, gaasa irraa gara dhangala'oo, dhangala'oo irraa gara jajjabootti jijjiiramuu danda'an jechuudha. Kun immoo it needs some energy input and extracted. Kana gochuudhaaf ammoo wantoonni yookaan ammoo maatariin faalkaa isaa jijjiiruudhaaf dirqama energy yookaan anniisaa seensisuu yookaan ammoo anniisaa baasuu qaba jechuudha. So the amount of energy observed or released during a phase change process is called latent heat. Anniisaa dhokataa jedhama jechuudha. Kanaafuu anniisaa latent heat yookaan ammoo anniisaa dhokataa jechuun hamma anniisaa adeemsa jijjiirama faalkaa keessatti fudhatamu yookaan ammoo gadi lakkifamu yookaan kan bahu jechuudha. Kanaafuu adeemsi faalkaan jijjiiramuu wantoota qulqulluu anniisaa isa barbaachisaa jechuudha. So akkuma argaa jirtan wantoonni yookaan ammoo maatariin soolidii irraa gara liikidiitti jijjiiramu meelting jedhama. Faallaa kana ammoo freezing. Kun baquu, kun ammoo cabbaawuu jennaan. Liikidii irraa yookaan ammoo dhangala'oo irraa gara gaasaa ammoo vaporization. Vaporization jechuun danfuudha. Kun ammoo condensation jechuun ammoo wantoonni yookaan ammoo bishaan danfee bifa hafuuraatiin jiru gara dhangala'ootti deebi'u jechuudha. In a case directly some pure substances are changed or converted from solid to the gas. Kana jechuun siistamiin kun ammoo processiin wantoonni jajjaboon kallattumaan gara gaazaatti jijjiiramu sublimation jennaan jechuudha. Faallaa kana ammoo depositioning jira jechuudha. Depositioning wantoota yookaan bishaan bifa hafuuraatiin jiru yookaan ammoo bifa gaazaatiin jiru gara jajjabootti deebisuun deposition jennaan jechuudha. Kanaaf energy input and energy output or extracted isaan barbaachisa jechuudha. Adeemsi jajjaboo irraa gara gaazaa gara dhangala'aa deemu energy inputii barbaachisa yookaan seensa energy barbaada. Adeemsi immoo gaaza yookaan ammoo liikidii irraa gara jajjabootti jijjiiramu ammoo anniisaa qabu gadhiisa jechuudha. Wantoonni yookaan ammoo maatariin anniisaa gadhiisaa deemaa jechuudha. Kanaafuu itti fufnaa hordofaa. Mata dureen keenya sadaffaan ammoo pure substance. What is the basic principle or what is the basic definition of pure substance? Kan jedhu ilaalla jechuudha. Maalidha? Wantoota qulqulluu yoo jennu wantoota akkamiiti kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Wantoota qulqulluu jechuun or what is the pure substance is a substance which is a uniform and invariable in chemical composition. A substance which has a fixed chemical composition throughout. Wantoota qulqulluu kan jennuun wantoota uumamaan wal nyaatinsa keemikaalaa wal fakkaataa akkasuma immoo kan hin jijjiiramne guutumaan guututti kan qabanii jechuudha. Guutumaan guututti uumama wal nyaatinsa keemikaalaa dhaabbataa kan qaban wantoota qulqulluu jennaan jechuudha.
Kanaafuu wantoota qulqulluu jechuun wantoota uumamaan wal nyaatinsa keemikaala isaanii wal fakkaatu kan isaan wal nyaatinsa keemikaala uumamni isaanii irraa wal fakkaatu akkasuma immoo kan hin jijjiiramne jechuudha. Akkasuma dhaabbataa qabanii jenna. So this pure substance can exist more than one phase. Kunis wantoonni qulqulluun kun faalkaa tokko waliin jiraachuu danda'an jechuudha. Garuu keemikaal kompoozishinii isaanii faalkaa lakkoofsaa ta'uu lamas haa ta'uu sadiinis jiraatan keemikaal kompoozishin yookaan immoo uumamni wal nyaatinsa keemikaala isaanii tokko ta'uu qaba jechuudha. Wantoota qulqulluu jedhamuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan, naayitiroojiin, heeliyem, pure sugar, carbon dioxide all are pure substance. Wantoonni akkanaa kunniin wantoota uumamni wal nyaatinsa keemikaala isaanii tokko ta'e yeroo hundaa wantoota qulqulluu jennaan jechuudha. Kanaafuu innis ammoo faalkaalee yookaan ammoo feezii isteetii lakkoo yookaan lama sadiin jiraachuu danda'a jennaan jechuudha. A pure substance doesn't have a single chemical element or compound. Wantoota qulqulluu ta'uudhaaf uumamni wal nyaatinsa keemikaalaa murteessaadha inni wal fakkaatu qaba inni garuu wantoota qulqulluu jechuudhaaf ammoo dirqama keemikaal elementii tokko yookaan ammoo koompaawundii tokko qofarraa uumamuu qabu jechuudha. Innis pure substancein yookaan ammoo wantoonni qulqulluun yeroo tokko makaa keemikaalota adda addaa yookaan elementoota adda addaa akkasuma koompaawundoota adda addaa ta'uu danda'a jechuudha. Garuu keemikaal wal makuun elementoota akkasuma koompaawundoota akkuma jirutti ta'ee pure substance isa jechisiisuudhaaf wal makiinsi sun homogeneous ta'uu qaba jechuudha. Homogeneous or just they have a fixed chemical composition qabaachuu qaba. Uumamaan wal nyaatinsa keemikaalaa wal fakkaataa ta'uu qaba malee wantoota wal makoota adda addaatiinis pure substance jechuu dandeenya. Dirqama single yookaan ammoo elementii tokko yookaan ammoo koompaawundii tokko qofa ta'uu hin qabu jechuudha. Kanaan wal qabatee fakkeenya tokko ilaaluu dandeenya jechuudha. For example air qilleensa uumamaa kana yoo fudhanne elementoota garaagaraa of keessaa qaba jechuudha. Faalkaa bifa gaazaatiin elementoota garaagaraa of keessaa qaba. Fakkeenyaaf qilleensa keessa oksijiiniin jira, kaarboon daayoksaayidiin jira, naayitiroojiiniin jira. Kun immoo airiin a mixture of such gases. Kanaafuu but they have a chemical composition wal nyaatinsa yookaan uumama wal nyaatinsa keemikaalaa kan isaan irraa uumaman tokko waan ta'eef yookaan waan wal fakkaatuuf pure substance yookaan wantoota qulqulluu jennaan jechuudha. Fakkeenya naayitiroojiiniin eerii keessa jiraachuu beekamaadha. Garuu isaan ammoo wantoota qulqulluutti qilleensi akka wantoota qulqulluutti ramadamaa jechuudha. So a pure substance has only one kind of molecule. Kanaafuu wantoonni qulqulluu jechuun wantoota qulqulluu jechuun yookaan wantoonni qulqulluun gosa moolekuulii tokko qofarraa uumamaa jechuudha. Gosa moolekuulii tokko qofarraa uumamanii jechuudha. So a mixture of two or more phases of pure substance is still pure substance. Ammas wantoonni qulqulluun wantoota qulqulluu isa jechisiisuudhaaf tokkoffaa yookaan ammoo ulaagaan jalqabaa uumamni wal nyaatinsa keemikaalaa isaanii tokko qofa ta'uu qabaadha. Elementii tokko yookaan ammoo koompaawundii tokkoo fi tokko ol irraa uumamuu danda'a. Ammallee walitti makuu wantoota feezii lamaa fi lamaa ol yookaan ammoo faalkaa tokkos haa ta'u lamas kan of keessaa qabu yoo ta'e akka wantoota qulqulluutti ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Himamni kun akka isin eegaluuf fakkeenya kanaan yoo wal bira ilaalle fakkeenyaaf a mixture of ice and liquid water. A mixture of ice and liquid water. Kana jechuun maal jechuudha? Ice is a solid phase and liquid is a liquid phase water. Kanaafuu wal makaa kana keessatti waa lamatu jira. Bishaan cabbaan yookaan ammoo cabbiin ni jira jajjaboodha. Akkasuma immoo liquid watariin ammoo faalkaa dhangala'oo qabaa jechuudha. Kanneen lamaan walitti daballe still they are considered as a pure substance. Ammas wal makaan wantoota lamaan kanneeni wantootuma qulqulluutti ramadamaa jechuudha. Maaliif ammas uumamni wal keemikaala isaanii tokko uumamni wal nyaatinsa keemikaala isaanii yookaan moolekuulii isaanii tokko jechuudha. Hamma uumamni wal nyaatinsa keemikaala isaanii tokko ta'etti wantoota qulqulluu jechuu waan dandeessisuuf
Ammas wantoota lamaa fi lamaa ol walitti makuus ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan cabbaa'ee fi bishaan bifa dhangala'aatiin jiru yoo walitti makne still they are a pure substance jennaan jechuudha. Inni biraa immoo gaasa yookaan qilleensa bifa adda addaatiin faalkaa lamaan jiru, faalkaa dhangala'oo fi faalkaa gaazaatiin jiru. Liquid and gaseous water is a pure substance. Bishaan bifa gaazaa fi kun bishaan bifa jajjaboo fi bifa dhangala'oo ta'an jiru. Kun ammoo bishaan bifa dhangala'oo fi bifa gaazaa yookaan bifa danfeetiin jiru. Still they are a pure substance. Maaliif uumamni wal nyaatinsa keemikaala isaanii yookaan composition walitti makamiinsa molecuuliin isaan irraa uumaman tokko waan ta'eef still they are considered as a pure substance jennaan jechuudha. Kanaafuu wantoota qulqulluu jechuun kanaa jechuudha. Wantoota qulqulluu jechuun yoo uumamni wal nyaatinsa keemikaala isaanii tokko ta'e akkasuma immoo wal nyaatinsa keemikaala dhaabbataa yoo qabaatan walitti makamiinsi wantoota isaanii ammoo homogeneous yoo ta'an they are still considered as a pure substance jennaan jechuudha. Another example of the pure substances, lead, water, alcohol are a pure substance. Ammallee wantoonni akka sibiila, leedii, waterii, alkoolii ammas wantoota qulqulluu jennee ramannaa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee bishaanii fi alkoolii walitti makne maal uuma? It's forms a single phase. Ammas bishaanii fi alkoolii walitti makne walitti makamiinsi isaanii kun maal uuma? Single phase dha jechuudha. Yookaan ammoo faalkaa gosa tokkoon uuma jechuudha. Kanaafuu homogeneous mixture jennaan jechuudha. Fakkeenya akka aananii fi bishaan homogeneous mixture kan jennuun jechuudha. Egaa walitti maknee adda baasuu kan hin dandeenyu jechuudha. Faallaa kana ammoo wantoonni qulqulluu kan hin taane kan fa'aa jenne immoo wantoota qulqulluu kan hin taane yookaan ammoo akka wantoota qulqulluutti kan hin ramanne wal makoota akkamiitii maateriaalota akkamiitii kan jedhuudhaaf for example a mixture of liquid air and gaseous air. Walitti makiinsi yookaan ammoo wal makaan qilleensa dhangala'aa fi qilleensa gaazaa yookaan bifa danfuutiin jiru walitti makne akka wantoota qulqulluutti ramaduu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif yoo jenne the composition of a liquid air is different from a composition of a gaseous air. Uumamni wal nyaatinsa uumama keemikaala isaanii yookaan ammoo molekuuliin isaan irraa uumaman garagaraa jechuudha. Kanaafuu thus the mixture is no longer chemical composition, homogeneous. Homogeneity yookaan ammoo wal fakkaatina yookaan ammoo wal keessatti sirriitti wal makanii homogeneous mixture jedhamu hin uumanii jechuudha isaan lamaan. Kanaaf pure substance jechuu hin dandeenyu jechuudha. Inni biraa ammoo the mixture of oil and water. Kunis akka wantoota qulqulluutti murteessuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif of danda'anii yookaan ammoo oil is not soluble in water. Akkuma argaa jirtan akkuma drawing irratti yookaan ammoo image irraa argaa jirtan bishaanii fi zayitii walitti makuun hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu homogeneity miti yookaan ammoo dissimilar chemical composition yookaan ammoo its forms two layer. Bishaanis gara gubbaa gara jalaatti zayitni immoo gara gubbaatti walitti makamanii walitti guuramanii jiru jechuudha. Kanaafuu bishaanii fi zayitii walitti hin bulbulamanii. Kanaaf they are not considered as a pure substance. Ammas akka wantoota qulqulluutti ramaduu hin dandeenyu jechuudha. Wantoota qulqulluu akka waan tokko yookaan ammoo some matter just we consider as a pure substance. The first criteria is just homogeneity mixture or homogeneous mixture ta'uu qaba. Single forms a single phase yookaan ammoo yeroo walitti makaman wal nyaatinsi uumamni keemikaala isaanii tokko yoo ta'e walitti makamiinsi isaanii homogeneous ta'a. Akkasuma immoo wal keessatti yookaan hin makamne yookaan ammoo wal hin bulbulle yookaan ta'u taate immoo wantoota qulqulluu jennee ramaduu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf wal makiinsi zayitaa fi bishaanii they forming two chemical dissimilar regions. Naannoo lama uumanii jechuudha. Naannoo yookaan ammoo bakka lama uumanii jechuudha. Naannoo waliin fakkaanne jechuun layerii yookaan ammoo kophaa isaanii maaliif uumamni keemikaala wal nyaatinsa isaanii gargar waan ta'eef walitti makamuu hin danda'ani. Kanaafuu wantoota qulqulluu jechuun hin dandeenyu jechuudha.
So the next subtopic is phase change process of pure substances. Mata dureen keenya leessanii shanaffaa jalatti yookaan barannoo shanaffaa kana jalatti inni arfaffaan adeemsa jijjiirama faalkaalee wantoota qulqulluu. A phase change process of pure substance. Adeemsa jijjiirama faalkaalee wantoota qulqulluu kan jedhu laallaa jechuudha. A pure substance, water is one of the most common example for the pure substance. Kanumaaf akkuma beekamu yookaan akkuma baratame bishaan fakkeenya seera bu'uura dhimma kanaa yookaan immoo amaloota wantoota qulqulluu agarsiisuudhaaf itti fayyadamna jechuudha. Kanaaf wantoota as keessatti fayyadamnu yookaan immoo pure substance jennee kan fayyadamnu akka bishaanitti consider yoo goone amaloonni bishaan agarsiisan hundi wantoota qulqulluun waan agarsiisaniif bishaan akka fakkeenyaatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu wantoonni qulqulluun hundi amala fiizilii galaa haalawwan armaan gadii agarsiisuu danda'an jechuudha. So all the pure substance exhibits the same general behavior as the following states. Kanaafuu haalawwan shantu jira yookaan immoo there are 5 stated which is during the pure substance are changing the phases yookaan immoo yeroo wantoonni qulqulluun faalkaa isaanii jijjiiran step yookaan immoo sadarkaa shan keessa darbaniiti jechuudha. Sadarkaa shan keessa darbaniiti statein jalqabaa yookaan immoo haalli jalqabaa compressed liquid state jennaan jechuudha. Compressed liquid state jennaan. Kana jechuun dhangala'aa haala dhangala'aan bishaan foormii yookaan immoo faalkaa dhangala'aatiin kan jiraatu jechuudha. Dhiibbaa dhangala'aa. Inni lammaffaa saturated liquid states. What is the saturated kan jedhu duratti ilaalla ammaaf. As a subtopic state 2 saturated liquid state. Kunis haala dhangala'aa guutuu waan jedhamutu jira yookaan ammoo dhangala'aa gara faalkaa biraatti jijjiiramuudhaaf qophii ta'e jechuudha. Kun yeroo baay'ee saturated jechuu tana akkasitti fudhadha. Inni sadaffaan immoo steepin sadaffaan saturated liquid vapor mixture or wet region. Naannoo jiidhina qabu jechuun kan dhangala'aa fi gaasni yookaan bishaan dafee wal make jechuudha naannoo kun. Inni kan itti aanu immoo saturated vapor. State lammaffaa yookaan haala lammaffaa irratti saturated liquid jennee kun ammoo saturated vapor jenna. Kunis bishaan danfee yookaan ammoo vapor gaazaan jiru faalkaa jijjiiruudhaaf kan qophaa'e jechuudha. Saturated tana saniif fayyadamna yeroo baay'ee saturated jechuun maal akka ta'e illee ilaalla. Inni shanaffaa fi inni dhumaa superheated vapor states. Haala bishaan yookaan ammoo bishaan danfee yookaan ammoo bishaan boca yookaan faalkaa gaaziin jiru gar malee ho'e jennu. Superheated jechuun more than enough kan amma barbaadamee ol yookaan ammoo gar malee kan ho'e jechuudha. Kun immoo it depend on the amount of energy observed or released. Kana gochuudhaaf ammoo bishaan step shanan kana keessa darbuudhaaf ammoo energy yookaan anniisaa isa barbaachisa jechuudha. Anniisaan yookaan gara keessaatti fudhatamu yookaan ammoo keessaa bahuu yookaan ammoo gadi lakkifamuu gubachuu agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf solid liquid gas jennee adeemsi wantoonni qulqulluun solidii irraa gara liquidii irraa gara gaasatti jiramu anniisaa isaan barbaachisaa yookaan ammoo anniisaa gara keessaatti fudhatu jechuudha. Faallaa kanaa ammoo anniisaa baasu. Still this process is to proceed it needs amount of energy. Anniisaa isaan barbaachisa jechuudha. Adeemsa step shanan keessa darbuudhaaf bishaan anniisaa isaan barbaachisaa jechuudha. Kanaaf mee tokko tokkoon haa laallu jechuudha. Tokko tokkoon laaluu dandeenya. Compressed liquid state or state 1 is compressed liquid states. Kana jechuun kallattiidhaan hiika isaa yoo itti kennine dhiibbaa dhangala'aa kan ta'e jechuudha. Dhiibbaa dhangala'aa haala dhiibbaa dhangala'aa kan ta'e jechuudha. So let us consider the piston cylinder device. Kanaafuu bishaan qabee yookaan ammoo silindarii keessa kan pistaniidhaan cufame keessa jira haa jennu. Kanaafuu bishaan normally at 1 atmosphere and 20 degree centigrade temperature 20 degree centigrade 20 fi akkasuma pressure naannoo yookaan ammoo 1 atmosphere kan qabu silindarii tokko keessa jira haa jennu jechuudha. Kanaafuu uummata akka anniisaan yookaan ammoo energy inputiin yoo hin jiraanne as up to the end water exists in the liquid phase. Hamma dhumaatti hamma anniisaa yookaan ammoo energy seensisnutti bishaan
silindara san keessa jiru maalumaan jiraata bocuma yookaan ammoo faalkama dhangala'aatiin jira. Kanaaf dhangala'aa yookaan ammoo bishaan xiqqoo qabbanaa'e jennaan jechuudha. Kana jechuun maalidha? It is not ready to vaporize. Gara faalkaa biraatti jijjiiramuudhaaf yookaan immoo danfifamuudhaaf qophii kan hin taane jechuudha kun. Isteetii kana jalatti bishaan normal have a environmental or ambient temperature and the pressure just water exists in a liquid phase. Kanaafuu it's called subcooled liquid jennaan jechuudha. Bishaan danfifamuudhaaf yookaan immoo gara faalkaa gaazaatti gara faalkaa biraatti jijjiiramuudhaaf qophii hin taane jennaan jechuudha steepii kanatti. Kanaafuu silindarii kana ilaalaati. Heat is normal, temperature of the water is 20 degrees centigrade. Kanaafuu bishaan akkuma jirutti turaa jechuudha. Akkuma jirutti bifa faalkaa qabateen turaa jechuudha. So the temperature of this state, temperature state haala kanaa immoo maal ta'a? Saturation temperature irraa gadi ta'a jechuudha. Saturation temperature irraa gadi ta'a jechuudha. So water is still a compressed liquid at this state since it has not started to vaporize. Kanaafuu gara faalkaa biraatti yookaan gara danfuutti qophii waan irra hin turreef bishaan dhangala'ama jennaan jechuudha. Inni lammaffaa yookaan ammoo haalli lammaffaa ammoo saturated liquid yookaan ammoo dhangala'aa guutuu jennaan jechuudha. So there is a somewhat amount of energy transferred into the cylinder. So dhangala'aa guutuu jennaan jechuudha. Haalli lammaffaa dhangala'aa guutuu kan ta'e jechuudha. So as a more heat is transferred, temperature will rise and the specific volume also increase. Some for slightly specific volume of the cylinder is increased. As jalatti yookaan ammoo sadarkaa kanatti bishaan ho'a argataa waan dhufuuf temperature yookaan ammoo ho'i bishaanii ol ka'a. Amma degree centigrade 100 jechuu dandeenya isteetii lammaffaa. Kanaafuu asirratti sadarkaa kanarratti bishaan dhangala'aadhaan jiraata. Bocu faalkama dhangala'aadhaan jiraata. Garuu ho'i yookaan ammoo anniisaan dabalaa silindarii ho'isaa deemuun kun ammoo akka inni faalkaa jijjiiru isa godha jechuudha. Akka inni faalkaa yookaan faalkaa dhangala'oodhaan kan ture akka inni faalkaa jijjiiratu isa goosisaa jechuudha. Kanaafuu faalkaan kun the phase change process takes place. Kanaafuu bishaan faalkaa dhangala'oo irraa gara gaazaatti jijjiiramuudhaaf qophii ta'a jechuudha. So the water exists in a cylinder is ready to vaporize is called saturated liquid. Saturated liquid jechuun yookaan ammoo dhangala'aa guutuu kan ta'e jechuun yeroo bishaan yookaan ammoo wantoonni silindara liquidiin dhangala'aan silindara keessa jiru gara faalkaa biraatti jijjiiramuudhaaf qophii ta'u saturated liquid jennaan jechuudha. Saturated liquid jennaan jechuudha. Kanaafuu kan jalqabaa irraa yoo wal bira qabnee ilaalle kun normal wateridha yookaan ammoo bishaan normal yookaan ammoo temperature gadaanaa qabu. Kun ammoo somewhat there is a transferred heat, temperature will rise or temperature keep rising until 100 degrees centigrade. Temperature waan ol ka'eef amma tokko ho'e jechuun ammoo faalkaa jijjiiruudhaaf qophiidha jechuudha. So as a heat is transferred to the water in the cylinder, kanaafuu akkuma beekamu anniisaa yookaan ammoo ho'a yoo silindara kanaaf kennine temperature bishaanii ni dabala. Akkasuma ammoo liquid water bishaan dhangala'aan silindarii keessa jiru immoo expand babal'ata jechuudha. Molecularni keessa jiran babal'achuu eegalu. So its specific volume increases. Kanaafuu qabeen bishaan kanaa ni dabala jechuudha. Qabeen ni dabala jechuun qabeen dabaluudha jechuun immoo the piston may move up slightly. Qabee kana dabaluudhaaf yookaan immoo bishaan yeroo expand ta'an ni dhiiba jechuudha. Pistoniin kun somewhat move upward. Kanaafuu maal goonaa bishaan yoo ho'e temperature yoo dabala molecular yookaan ammoo liquid wateriin expand ta'a yookaan babal'ata. Akkasuma immoo qabeen bishaanichaa ammoo specific volume ni dabala jennaan jechuudha. The next one is itti fufna. Kanaafuu fakkeenya jalqaba bishaan as ture yookaan piston
as ture ho'i dabalaa akkuma deemeen as bira immoo vapor kan ta'anii dabalaa dhufee amma immoo walumaa galatti vapor kan ta'e jechuudha. Kun water vaporidha. Kun liikidii ture ho'i ammuma dabalaa dhufuun bishaan gara faalkaa biraatti isa jijjiiraa jechuudha. Isteetiin sadaffaan yookaan ammoo haalli sadaffaan maal jedhama? Saturated liquid vapor mixture. Kanaafuu bishaan bifa dhangala'aatiin ture achi immoo ho'ee faalkaa jijjiiruudhaaf qophii ture jechuudha. Faalkaa egaa jijjiiruudhaaf qophii ta'e jechuun wal makuutti jira jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan dhangala'aas keessa jiraachuu danda'a. Gaaznis keessa jiraachuu danda'a jechuudha. Akka amma isiniin jedhe kana jechuudha. Isteeppii kana carraa siliindariin gaaza water vaporii fi water liquid bishaan bifa dhangala'aa fi bifa gaazaan jiru bishaan danfe of keessaa qabaatu jechuudha. Kanaafuu as a more heat is transferred, the part of saturated liquid is vaporized. Asitti maal jechuu barbaadeeti? Isteeppii sadaffaan saturated liquid vapor mixture jechuun akkuma ho'i dabalaa dhufuun dhangala'aan guutuun ni danfa. Kanaafuu wantoonni yookaan ammoo wanti haala yookaan sadarkaa lammaffaa fi arfaffaa gidduu jiru kun haala wal makaa dhangala'aa fi danfaa guutuu jennaan jechuudha. Haala wal makaa dhangala'aa fi danfaa guutuu jiru jennaan. Kunis wanti faalkaa dhangala'aa fi gaazaan sadarkaa walqixa ta'etti jiraata jechuudha. Kanaafuu sadarkaa kanatti liquid and water phases coexist in equilibrium. Kana jechuun isteetii yookaan ammoo haala kanarratti bishaan faalkaa dhangala'aatiin jiruu fi bishaan sadarkaa gaazaatiin jiru walqixa waliin jiraatan jechuudha. Walqixa siliindara keessa jiru jechuudha. Kana jechuun siliindariin dhangala'aa fi danfaa hamma walqixa ta'e of keessaa qaba jechuudha. Siliindariin bishaan qabate kun the cylinder contains equal amounts of liquid and vapor. Bishaan bifa dhangala'aa fi bifa gaazaan jiru walqixa of keessaa qaba jechuudha. Kana jechuun ilaaluu dandeenya. Temperature is still constant but the liquid is some parts are converted or changed to the vapors. Kanaafuu saturated vapor, saturated liquid contains equal amount in a cylinder jennaan jechuudha. Kanaaf sadarkaa bishaan bifa dhangala'aa fi bifa gaazaan wal makee walqixa jiraatu sadarkaa sadaffaa irra jirra jechuudha. Kanaafuu saturation jechuun maal jechuudha? Kan jennuuf yookaan ammoo saturation maalidha? Jechi saturation jechuun kun maal kan jedhuudhaaf the state at which phase change begins or ends. Saturation jechuun haala yookaan ammoo sadarkaa wantoonni qulqulluun yookaan ammoo bishaan faalkaa itti jijjiiru yookaan ammoo itti xumurudha jechuudha. Faalkaan wantoota qulqulluu itti xumuramu yookaan ammoo itti eegalu jennaanii jechuudha. Saturation jechuun yeroo baay'ee dhangala'aa guutuu, dhangala'aa gaaza yookaan ammoo vapor, saturated vapor kan jennuun ammoo gaazii guutuu yookaan ammoo bishaan danfaa kan guutuu ta'e kan jennuun qophii kan ta'e jechuudha. Faalkaa isaa jijjiiramuudhaaf qophii kan ta'e yookaan kan itti eegalu bakka adeemsi jijjiirama faalkaa itti eegalu yookaan ammoo itti xumuramuu jennaan jechuudha. The fourth state or the fourth level is saturated vapor states. Saturated vapor states. Kana jechuun haala bishaan danfaa guutuu ta'e. Kana jechuun gara faalkaa biraatti saturated waan qabuuf gara faalkaa biraatti jijjiiramuudhaaf qophiidha jechuudha. Kanaafuu as jalatti kan hiikni isaa yookaan ammoo wantoonni taateewwan as jalatti ta'an isteetii arfaffaa kana jalatti ta'an akkuma beekamu anniisaan dabalaa deema yookaan ammoo energiin yookaan heat is as we continue transferring heat the vaporization process continues until the last drop of liquid is vaporized. Kana jechuun maal jechuudha? Ho'a daddabarsuun ittuma fufaa yoo dhufe yookaan ammoo ittuma fufaa yoo deemu adeemsi danfifamuu yookaan danfisuu bishaanii hanga dhangala'aan hundi danfutti itti fufa jechuudha. Hanga dhangala'aan hundi danfutti itti fufa jechuudha. Kana booda maal ta'a? Wantoonni yookaan ammoo bishaan siliindarii keessa jiru akka danfa guutuu guudhu taasisaa jechuudha. Kanaafuu the interior cylinder is filled with water. Kanaafuu siliindariin guutuun with vapor. Siliindariin guutuun maaliidhaan guutama jechuudha? Bishaan danfeen guutamaa jechuudha. Maaliifi amount of energy input is increased or heat transferred is increased. So the interior cylinder is filled with a vapor.
Kanaaf siliindariin bishaan bifa gaazaan dura yookaan bishaan danfeen kan guutamedha jechuudha. In a case faallaa kana ammoo any heat loss from this vapor will cause some vapor to condense. Kanaafuu anniisaan yookaan ammoo energy ho'i dabalaa dhufee bishaan dhangala'aa irraa gara vapor gaazaatti jijjiira kun akka tasaa ta'ee anniisaa yoo kan irraa hir'isnu ta'e maal nu uuma sababa bishaan yookaan ammoo bifa gaazaatiin jiru kun gara dhangala'aatti jijjiiramuuf sababa ta'a jechuudha. Energy hir'isuun yookaan ammoo anniisaa hir'isaa deemuun sababa bishaan faalkaa vaaparii yookaan ammoo gaazaan jiru gara dhangala'aatti jijjiiramuudhaaf sababa ta'a jechuudha. Kanaafuu this process known as condense kan jennuun jechuudha. Condense jechuun bishaan bifa gaazaan jiru gara dhangala'ootti yoo jijjiirame jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Anniisaa hir'ifne jechuun faalkaa jijjiiruudhaaf qophiidha jechuudha bishaan. Kanaafuu the vapor that is ready to condense is called saturated vapor. Kanaafuu saturatediin jechi saturated jechuun maal bakka nu buuti? Bakka faalkaa jijjiiruun faalkaan wantoota itti jijjiiramu yookaan itti eegalamu yookaan itti xumuramu jennee kanaafuu vaapariidhaan ture gara dhangala'aatti nu jijjiiruuf deemti jechuudha. Kanaafuu jechi tun bakka nu buute jechuudha. Kanaafuu eessarraa eessa dhufaa faalkaa vaapar yookaan ammoo gaazarraa gara dhangala'aatiif jijjiiramuudhaaf qophiidha jechuudha. Vapor which is ready to condense is called saturated liquid jennaan jechuudha. So this figure temperature in still is constant 100 degrees centigrade and at a given pressure 1 atmosphere. So the vapor is ready to condense. Ho'a dabalaa dhufnee bishaan guutumaan guututti eega danfee booda ho'a hir'isne taanaan ammoo sababa faalkaa jijjiiruudhaaf sababa ta'a jechuudha. Anniisaa hir'isuun anniisaan gara siliindarii seenu kan hir'isaa deemuun ammoo sababii vapor yookaan bishaan bifa gaazaatiin jiru gara dhangala'aatti jijjiiramuuf sababa nu ta'a jechuudha. So at 1 atmosphere pressure the temperature remain constant. Temperaturein dhaabbataadha until the last drop of liquid is vaporized. Kana jechuun maal jechuudha? Dhiibbaa atmosfeerii tokko irratti ho'i hanga dhangala'aan dhumaa dhangala'u danfutti hanga dhangala'aan dhumaa dhangala'u danfifamutti yookaan ammoo danfutti yookaan ammoo danfa guutuu kan ta'e jechuudha. Kanaafuu tempereecherri digirii seentigireedii 100 irratti dhaabbataa ta'ee jiraataa jechuudha wanti kun. Isinii galee kana jechuun dhiibbaa atmosfeerii tokko irratti ho'i hanga dhangala'aan dhumaa dhangala'u danfutti yookaan ammoo danfa guutuu kan jedhamu jechuudha. Tempereecherri dhaabbataadha jechuudha. Tempereecher digirii seentigireedii 100 irratti dhaabbataadha jechuudha. Kanaafuu steeppiin arfaffaan kana fakkaataa. Steeppiin dhumaa yookaan ammoo inni shanaffaa yookaan haalli shanaffaa bishaan jalqabarraa maal ta'e normaal yookaan environment tempereecherii qaba. Digirii seentigireedii 20 ho'a xiqqoon dabala gara digirii seentigireedii 100tti ho'iin dabala. Specific volume yookaan ammoo qabee siliindarii saniis ni dabala. Piistaniin ammoo suutumaan adadumaan ol siqaa yookaan ammoo bootaa gadhiisaa bishaan babal'ataa deemaa jechuudha sababa ho'aatiin. Amma immoo deemee gara vaapariitti jijjiirame amma immoo super heated vapor jennaan jechuudha. Steeppiin isa dhumaa super heated vapor yookaan ammoo bishaan garmalee ho'e jennaan jechuudha. State 5 is super heated vapor state. Haala bishaan danfaan garmalee ho'e jechuudha. Kanaafuu above enough if the water is heated superheated vapor jechuudha. Kanaafuu kunis ammas anniisa yookaan ammoo ho'a irratti hundaa'a. Ho'a gara siliindaraa seenuu irratti hundaa'a jechuudha. So further transfer of heat result in increasing both temperature and specific volume. Ammas ho'a dabaluun yookaan ammoo bishaan siliindara keessa jiru sirriitti ho'isuun maal dabala sababa ta'a. Temperature bishaanii akka dabalu godha. Akkasumas specific volume yoo jenne qabeen siliindarii bishaan kanaa sirriitti dabalaa deemaa jechuudha. Kanaafuu as ture hin dabalee amma dabalaa deemuun piistaniin kun ol bahaa cufaa gara amma dhumaa deemuu jira jechuudha. Kanaafuu maalirratti hundaa'a jechuudha? Ho'a gara siliindariitti kenninu yookaan ammoo ho'a
anniisaa gara siliindariitti seenutu nu murteessa jechuudha. Isteetii yookaan haalawwan kana nu barsiisuuf. Kanaafuu isteetii shanaffaa kanarratti teempireecharri baay'ee ol kaadha. Fakkeenyaaf digirii seentigireedii 300 jechuu dandeenya jechuudha. Digirii seentigireedii 300 jechuu dandeenya, 400 ta'uu danda'a, 500 ta'uu danda'a. Garuu qabxii bishaan itti danfuu ol ta'eera jechuudha. Qabxii yookaan immoo qabxii teempireechara bishaan ittiin danfuu ol dha jechuudha. Kanaaf as keessatti immoo ammas anniisaa akkuma itti kennaa deemnuun ammoo anniisaa yoo irraa hir'isaa deemnu ammoo teempireecharri gadi bu'uu danda'a jechuudha. 300 kan ture 200tti, 400 kan ture 300tti gadi bu'a. Garuu gara dhangalaatti jijjiiramuudhaaf qophii miti jechuudha. But it's not condensation process will take place. Anniisaa hir'ifne jechuun fakkeenyaaf isteetii yookaan haala arfaffaa keessatti anniisaa hir'ifte taanaan faalkaa jijjiiruuf qophiidha jechuudha. Amma immoo qabxii teempireecharri bishaan ittiin danfu ol waan ta'eef hamma fedhe yoo teempireechara yookaan anniisaan irraa hir'ate gara dhibbaatti gadi nuun bu'u jechuudha. Still it's above 100 degree centigrade. Kanaafuu it's not ready to condense it. It is not ready to condense it. So the vapor that is not ready or not about to condense is known as superheated vapor jechuudha. Bishaan akka malee yookaan gar malee ho'ee teempireechara olaanaa of keessaa qabu ammuma fedhayyuu ho'a yoo hir'isaa deemne gara digirii seentigireedii 100tti gadi waan hin buuneef kanaafuu superheated vapor jedhama jechuudha. Therefore the water at state 5 is superheated vapors. Kanaafuu teempireecharri isteetii yookaan haala shanaffaa kanarra jiru yeroo hundaa teempireechara saturation teempireechara irraa guddaadha jechuudha. Teempireechara satureeshinii irra guddaadha jechuudha at a given pressure. Kanaafuu isteepiin shanaffaa kana fakkaataa walumaagalatti diyaagiraamiidha yookaan ammoo by inputting heat process of water at a constant pressure faalkaan jijjiirama faalkaa wantoota qulqulluu maal ta'a kan jedhu diyaagiraamiidha yoo ilaalle isteepiin tokkoffaa akkuma isiniin jedhe compressed liquid kan jennuun at the ambient temperature or the low temperature at a given pressure 1 atmosphere jechuudha. Kanaafuu isteepii kanarratti dhangala'aa bifa dhangala'aatiin jiraata jechuudha. Bishaan noormaalii yookaan ammoo bishaan haalli teempireechara environmentii waliin wal fakkaataa. Kanaafuu anniisaan waan hin jirreef yookaan anniisaan ho'i gara siliindaraa seenu waan hin jirreef it's normal known as compressed liquid jechuudha. Isteepiin lammaffaa ammoo somewhat there is heat transferred to the cylinder so qophii ta'a jechuudha. Saturated ta'a jechuudha. Saturated jechuun ammoo faalkaa jijjiiruudhaaf qophii ta'a jechuudha. Isteepiin sadaffaan ammoo asitti faalkaa jijjiiruudhaaf qophii ta'a. Asitti immoo faalkaan jijjiiramee cinaan bishaanii faalkaan jijjiiraa gara gaazaatti jijjiirama yookaan vaapar ta'a. Cinaan ammoo asitis liquid kan ta'u jechuudha. Kanaafuu wal makaadha jechuudha. Wal makaadha. Saturated liquid vapor mixture kana jechuudha. Yoo wal maku immoo equal amount. Saturated vapor yookaan ammoo bishaan bifa gaazaatiin jiruu fi bishaan bifa dhangala'aatiin jiru wal qixaa jennaan jechuudha. Kanaaf saturated liquid vapor mixture kan jennu kanaafi jechuudha. Isteepiin arfaffaa ammoo saturated vapor jennaan jechuudha. Faallaa isteepii lammaffaatti. Faallaa yoo jedhu kun dhangala'aa ture gara gaazaa jijjiiramuu deema. Kun ammoo wal makaa ture ni qulqullaa jechuudha. Gara vaapariitti qulqullaa guutuu ta'a jechuudha. Guutuu akkuma saturated jechuun jecha guutuu bakka nuu bu'u walumaagalatti bishaanii fi yookaan ammoo bishaan bifa dhangala'aa fi bifa vaapariin ture wal makaa ture amma immoo guutuu vaaparii yookaan ammoo guutuu bishaan danfe ta'aa jechuudha. Isteetiin yookaan haalli shadaffaa ammoo superheated heat input or continuously transferred to the cylinder above enough yoo ta'e kanaafuu superheated bishaan gar malee ho'e yookaan ammoo teempireechara olaanaa kan qabu ta'aa jechuudha. Kanaafuu isteepiidhaan shanan wantoonni qulqulluun keessa darbanii jalqaba irraa hamma dhumaa gahan kana fakkaataa jechuudha yoo diyaagiraamiidhaan bakka tokkotti ilaalu. Kana immoo propertii diyaagiraamiidhaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Akkuma beekamu propertii diyaagiraam maaliidha kan jedhuudhaaf yeroo baay'ee amaloota termodaayinaamiksii yookaan ammoo amaloota wantoota qulqulluu kana qorachuudhaaf propertii diyaagiraam kan jedhu fayyadamnaa jechuudha. Amaloonni garaagaraa yeroo adeemsa jijjiirama faalkaalee kan nu gargaaran diyaagiraamii amalootaatiin qoratuu akkasuma hubachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu amaloonni garaagaraa termodaayinaamiksii yookaan ammoo wantoota qulqulluu kanaaf qorachuudhaaf nu barbaachisan adeemsa yeroo jijjiiramni faalkaalee ta'u propertii diyaagiraamii kana fayyadamnaa jechuudha. Propertii diyaagiraamii yoo jennu
amaloota thermodynamics kan akka temperature, pressure, volume, specific volume kana waliin wal madaalchifnaa jechuudha. Temperature dabalaa, hir'ataa, pressure akkasuma dabalaa, hir'isaa maaltu uumama kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Kanaafuu diyaagiraamonni kunniin immoo kan akka TV temperature versus specific volume, pressure PV, pressure versus specific volume and PT pressure temperature diagram kan jedhanii jechuudha. Kunniin diyaagiraamonni kunniin wantoota qulqulluu ta'aniif yeroo adeemsa jijjiirama faalkaalee adeemsifamu amaloota wantoota qulqulluu qorachuudhaaf kan nu fayyadanii jechuudha. Fakkeenyaaf TV diagram kan jennuun kana jechuudha. TV diagram temperature along y axis, specific volume along the x axis. So this is the phase change process of the pure substance. This region is the liquid compressed or state 1. This line is the saturated liquid line up to the maximum point. Again, from the maximum point to the last, this is the saturated vapor line. Kanaafuu laayiniin kun ammoo laayiniin visible ta'e yookaan ammoo sirriitti mul'atu kun doom jedhama jechuudha. Doom jenna. Kanaafuu liikidiidha. Kun ammoo wal makaadha as keessatti. Asiin ala ammoo superheated kan jennaan jechuudha. Kuni temperature versus diagram pure substance kan jennu foormii kanaan kennaa jechuudha. Inni lammaffaa ammoo PV asitti wanni dagatamuu hin qabne TV yookaan ammoo temperature versus specific volume diagram yoo ta'u hidden line tuqaa laayiniin kun constant pressure dha jechuudha. Yeroo hundaa pressure as keessatti constant dha. Yeroo temperature fi specific volume dhaan diagram hojjennu pressure constant jechuudha. As keessatti immoo pressure versus specific volume yoo ta'u immoo temperature kenna constant dha jechuudha. Temperature kenna constant dha. So it's both have the same shapes, compressed liquid, mixture of both liquid and vapor, and out of this dome to the right is superheated vapor region jennaan jechuudha. Inni sadaffaa immoo PT yookaan immoo pressure temperature diagram of pure substance kan jennuun kun immoo somewhat different from both TV and the PV diagram. Layyattidha jechuudha. Kun adda isa godhu solid region, liquid region and vapor region dha. Kun ammoo kun liquid fakkeenyaaf diagraamonni lamaan kunniin TV and the PV liquid region mixture of both liquid and vapor. The third one is more heat transferred, so vapor superheated vapor qaba jechuudha. Kunniin lama wal fakkaata. Inni sadaffaa ammoo solid, liquid and vapor region state faalkaaleen sadanuu as keessatti agarsiisuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu property diagram kan jennuun bifa kanaan amaloota wantoota thermodynamics keessa jiran ittiin qorachuu dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf asiin ala yoo ta'e maal akka ta'e property akkamii amaloota akkamii akka qaban fakkeenyaaf among pure substance water is the most common. Fakkeenya bishaan naannoo kana yoo jiraate temperature hagamii, pressure hagamii, specific volume hagamirra kan jiru asirra yoo ta'e kanaaf kanneen akkanaa kana ittiin qorachuudhaaf nu barbaachisaa jechuudha. Ittiin qorachuudhaaf maaliifi along the y axis temperature is increase, pressure is increase, again along the x axis specific volume increase yookaan ammoo temperature increase during the PT diagram kan jedhu. Kanaaf kana qorachuun nu barbaachisaa jechuudha. Fi beekuunis haala salphaadhaan amaloota wantoota garaagaraa yeroo wantoonni qulqulluun faalkaalee yookaan ammoo feesii isaanii jijjiiran qorachuudhaaf kan nu barbaachisu diaagiraamii kana jechuudha kan itti fayyadamnu. So the dome shaped region composed of two phase liquid vapor state is called vapor dome. Dome shape jechuun kana jechuudha. Dome shape jechuun kana. Kanaafuu as keessatti yookaan ammoo as jalatti it's composed of two phase liquid and vapor. Faalkaalee wal makaa lama wal ta'etu jira jechuudha. Dome shaped kana jalatti kanaaf kana ibsuudhaaf jechuudha. Akka fakkeenyaatti TV diagram yookaan ammoo temperature versus specific volume diagram ilaaluu dandeenya. Innis akkuma isiniin jedhe temperature is along the y axis, specific volume is along x axis. So the diagram of the pure substance or the graph of pure substance is just like this. Kana fakkaata jechuudha. As keessatti akkuma isiniin jedhe naannoo sadii yookaan ammoo bakka sadiitti qoodamu. This is the liquid form, this is the both liquid or two-phase liquid and vapor may exist, and out of this to the right side is the superheated jennaan jechuudha. Kanaafuu this hidden line is pressure constant along the is constant, pressure is constant,
but the pressure 1 and 2 is different. The value is different. Pressure 1 is less than pressure 2 jenna. This point is the critical point. Kanaafuu the maximum point at which saturated liquid and the saturated vapor meet is critical point kan jedhu ilaallaa jechuudha. Kanaafuu TV yookaan temperature versus volume diagramming kana fakkaataa jechuudha. As jalatti amaloota wanti isteetiidhaan yookaan ammoo haalawwan shanan amma ilaallee kana wal fakkeessuu fi wantoota adda isaan godhu ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf saturated liquid and saturated vapor dhangala'aa guutuu sarara dhangala'aa bishaan danfee yookaan ammoo gaazaa kan jennu jechuudha. Kanaafuu reefuu isteetii lammaffaa fi isteetii arfaffaa saturated liquid isteetii arfaffaadha. Lammaffaadha. Saturated vapor immoo isteetii arfaffaadha. Kunniin lamaan iddoon isaan lamaan itti wal quunnaman ammoo maal jedhama? Critical point jennaan jechuudha. Qabxii the maximum point at which saturated liquid line meets the saturated liquid vapor. Iddoo isaan lamaan kunniin itti wal quunnaman critical point jennaan jechuudha. Inni biraa immoo compressed liquid region and superheated region. Kana jechuun eessa? Compressed liquid region jechuun naannoo kana jechuudha. Out of the dome shape to the left. Kanaafuu compressed liquid region. Faallaa kana immoo superheated vapor region jechuun immoo naannoo kana jechuudha. Out of dome shaped to the right to the left. Wanni isaan wal fakkeessu maalidha jechuudha. Maal jechuu barbaanneeti isaan lamaan naannoo garagaraati garuu wanni isaan wal fakkeessu both may exist in a single phase. Asitti faalkaa tokko qofaan kan jiraatan jechuudha. Faalkaa tokko yoo dhangala'oo ta'e dhangala'oo qofa. Asitti ammoo vaaparii qofaan jiraata jechuudha. Bishaan naannoo kanatti argamu yookaan ammoo pure substance wantoonni naannoo kana jiran akka jiraniin single phase yookaan ammoo wantoota faalkaa gaaza qofaan jiraatan jechuudha. Vapor gaazaan kan jiranii jechuudha yookaan bishaan sirriitti danfee jechuudha. Naannoo kana ammoo compressed liquid jechuun single phase yookaan ammoo faalkaa tokko qofaan kan jiru dhangala'oodha jechuudha. Gara biraa immoo saturated liquid vapor mixture jechuun immoo wet region kan jennuun kana jechuudha. Naannoo jirina qabu kan jennuun under the dome shaped inside both liquid and the water vapor is equal. Liquid and the water vapor are equal amount in equilibrium under this dome. Kanaafuu hammi bishaan dhangala'aa fi bishaan bifa gaazaatiin jiru wal qixa waan ta'eef saturated liquid vapor mixture jennaan jechuudha. Kanaafuu TV yookaan ammoo temperature versus diagramming kana fakkaata. Amaloota wantoota qulqulluus akkanumaan qorachuu dandeenya jechuudha. Faalkaa isaanii qorannaa amaloota property yookaan ammoo amaloota parameter kan akka temperature, pressure, volume kan jennuun akkamitti akka wal bira madaallee ilaaluu dandeenyu asitti maal faalkaa maaliin akka jiru as keessa immoo faalkaa maaliitiin akka jiru as bira immoo faalkaa maaliitiin akka jiru ilaallee jira. Inni biraa immoo pointiin yookaan ammoo qabxiin sararri lamaan itti wal qunnaman critical point kan akka jedhamu ilaalleerra jechuudha. Kanaafuu wantoonni adda isaan godhuu fi isaan wal fakkeessu saturated liquid and saturated vapor isaan lachuu iddoo qabxii maximum point yookaan critical point jedhamu irratti wal qunnamuu akkasumas compressed liquid and superheated vapor ammoo isaan lamanuu faalkaa of danda'e tokko tokko akka qaban naannoo garagaraa akka jiraatan nutti agarsiisa. Kun ammoo saturated liquid vapor mixture region jechuun akkuma maqaa isaa irraa ibsametti wal makiinsa dhangala'oo fi gaazaa yookaan ammoo bishaan danfee kan jiru agarsiisa jechuudha. In general or totally the phase change process of pure substance when we simply explain in terms of or in TV diagram of pure substance. Kanaafuu walumaa galatti temperature versus specific volume diagram dhaan wantoota gammaal ilaalla steppiidhaan shanan hunda isaa ilaaluu dandeenya. Kanaafuu steppiin tokkoffaan yookaan ammoo naannoo kanaan maal jennaan jechuudha compressed region jennaan jechuudha. Compressed region kanaafuu kan state jalqabaa yookaan haalli jalqabaa compressed liquid state kan jennuun kana jechuudha. Compressed region akkuma beekamu bishaan bifa dhangala'aatiin kan jiraatu gara faalkaa biraatti jiramuudhaaf qophii kan hin taane steppii kanarra jira jechuudha compressed region. Inni lammaffaa immoo saturated liquid kan jennuun jechuudha. Saturated liquid yeroo baay'ee F it is represented by symbol F qubee yookaan ammoo qubee F-tiin bakka bu'aa jechuudha. Saturated liquid jennaan pointii lama jechuudha. Kana jechuun saturated jechuun akkuma inni dhangala'aa guutuu jechuudha. Dhangala'aa guutuu jechuun
iddoo yookaan ammoo qabxii faalkaa isaa jijjiiruuf qophii ta'e. Faalkaan itti jijjiiramu yookaan ammoo itti jijjiiramu itti eegalu yookaan itti xumuramu jenneerra. Kanaafuu faalkaa jijjiiruudhaaf qabxii kanatti qophiidha jechuudha. F jechuun saturated liquid. Inni sadaffaan ammoo walmakiinsa saturated vapor and saturated liquid bishaan bifa dhangala'aa fi bifa gaazaatiin jiru yoo wal make jechuudha. Kanaafuu saturated liquid mixture of saturated liquid and vapor state jennaan jechuudha. Saturated mixture of liquid and vapor kan jennuun state kana jechuudha. Kanaafuu equal amount qaban jechuudha. Inni arfaffaan immoo saturated vapor. Kuni lammaffaan saturated liquid jennee kun immoo saturated vapor jennaan jedhu. Kana jechuun bishaan danfaa guutuu kan ta'e jechuudha. Kanaafuu faalkaan isaa itti xumuramu yookaan itti eegalu jechuudha. Kanaafuu innis digirii seentigireedii 100 kan jiru tempereechara akkasuma immoo qubee G yookaan ammoo gaatiin bakka bu'a jechuudha. Qabxii steepii shanaffaan ammoo maal jechuudha? Superheated. Superheatediin akkuma ho'atti anniisaan gara siliindaraa seenuu dabalaa dhufuun tempereecharri garmalee ol ka'a. Kana jechuun ol ka'e jechuun qabxii bishaan ittiin danfu ol dabraa fakkeenya 300 jechuu dandeenya 400 jechuu dandeenya. Garuu tempereechara kana yookaan anniisaa kana irraa yoo hir'ifnee garana deebi'uu hin danda'u jechuudha. Gara qabxii saturated vaporii kana dhufuu hin danda'u jechuudha. Yoo guddate akkana gadi siqee tempereechara 300 kan ture 250 ta'uu danda'a. Kanaaf not ready to condense. Kanaafuu qophii gara dhangala'aatti jijjiiramuudhaaf qophii kan hin taane jenna. Kanaaf maal jennama? Superheated vapor jennaan jechuudha. Superheated vapor jennaan jechuudha. Kanuma wal qabatee saturation temperature, saturation pressure jechuun maal jedhu laallaa jechuudha as jalatti. So as we seen, saturation state is the state at which phase change begins or ends. Kanaafuu saturation jechuun iddoo yookaan haala faalkaan itti jijjiiramu eegalu yookaan ammoo dhumatu jennee jirra. Kanaafuu saturation temperature jechuun maal jechuudha kan jedhuudhaaf ammoo akkuma beekamu yeroo baay'ee tempereecharaa fi pireeshar wal faana deemu jechuudha. Tempereecharaa fi pireeshariin wal faana deemaa jechuudha. Dhiibbaa kenname irratti yookaan ammoo dhiibbaa kennametti tempereecharri wantoota qulqulluu faalkaa jijjiiruun itti raawwatamu saturation temperature jechuudha. The temperature at a given pressure, the temperature at which pure substance change takes place is called saturation temperature jechuudha. Dhiibbaa kenname irratti tempereecharri wantoota qulqulluu faalkaa jijjiiruun itti raawwatamu saturation temperature jennaan jechuudha. Yeroo baay'ee temperature saturation temperature jechuun degree centigrade 100 jechuudha. At a given pressure 1 atmosphere or 1.325 kilopascal or 1 atmosphere saturation temperature is 100 degree centigrade. Kanaafuu iddoo faalkaan itti jijjiiramu jechuudha. Walumaa galatti iddoo wantoonni faalkaatti jijjiiratan yookaan ammoo tempereecharri haganaa jechuudha. Degree centigrade faallaa kana ammoo at a given temperature at a given temperature the pressure at which pure substance changes the phase is saturation pressure jennaan jechuudha. Kanaafuu temperature kenname irratti pressure bakka temperature faalkaalee wantoota itti jijjiiramu saturation jennaan jechuudha. Saturation ammallee 1 atmosphere jenna. Reverse jechuu dandeenya 1 atmosphere or 101 kilopascal jennaan jechuudha. Ayyee akka isinii galuu abdii qabna. Gaafiis akkasuma wanta isinii galle yaada qabdan koomentii jalas nu ka'aa deemaa nu gargaara jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee bishaan digirii seentigireedii 100 irratti danfa jennaa jechuudha. Kun immoo sirrii miti. Sirrii miti jechuudha. Maal jechuu qabna? Bishaan water boils at 100 degree centigrade at a given pressure. Given pressure in kenname jechuun pressure saturation. Kanaafuu maal jechuu qabna? Bishaan digirii seentigireedii 100 irratti danfaa bakka atmosfeerii pireeshara dhiibbaa atmosfeerii tokko irratti jennaan jechuudha. Kanaafuu dhiibbaa kenname irratti tempereechara waan tokko ibsuu ittiin dandeenya. Kanaafuu temperature at which water starts boiling depend on the pressure. Pressure atmospheric pressure haa ta'uuti yookaan ammoo compressed pressure dhiibbaa adda addaatiin haa ta'u immoo pressure atmosfeerii irratti hundaa'a jechuudha. Temperature waan tokko ittiin eegalchisuuf yookaan xumursiisuuf pressure naannoo yookaan immoo pressure irratti hundaa'a jechuudha. Kanaaf amma booda bishaan digirii seentigireedii 100 irratti danfa jechuu miti hin jennu jechuudha. Kanaaf maal jenna? Bishaan digirii seentigireedii
dhibbarratti pireejarii kenname irratti waan atmosfeer pireejarii kenname irratti bishaan digirii seentigireedii dhibbarratti danfa jennaa jechuudha. Walii gallaami? Hayyee. Kana fakkaataa inni biraa immoo qabxiin reef amma giraafii yookaan TV temperature versus diyaagiraamii irratti ilaalle critical point kan jedhudha. Innis maal jechuu akka ta'e as jalatti ilaallaa jechuudha. The top of the dome where the saturated liquid and the saturated vapor lines meet. Dome jechuun kana dome shapediin kana qabxii gara gubbaatti argamu iddoo isaan lamaan laayiniin warra sararri kunniin lamaan itti wal qunnaman critical jennaan jechuudha. So at this point both the saturated liquid and the saturated vapor are identical wal fakkaatu jechuudha. Kanaafuu qabxii kanatti saturated liquid fi saturated vaporiin wal qixaa jechuudha. Kanumaa wal qabatee amma osoo sarara kana vertically akkana osoo gadhaabne at this point the quality is 50% waan jedhu jira jechuudha. Waan of duratti ilaallaa jechuudha qabxii. Kanaafuu feesii lama waan jiruuf naannoo kana yookaan ammoo doom sheepidii kana haala salphaadhaan kaalkuleet yookaan ammoo analyze gochuu waan nu hin dandeessineef waan biraa fayyadamna jechuudha. Amount it depends on the amount of saturated liquid and the amount of the saturated vapor. Ammaaf critical point jechuun qabxii sararri saturated liquid fi saturated vaporiin itti wal qunnaman niidha jechuudha. Kanaafuu critical pointiin ishiidha jechuudha. Inni biraa the temperature, pressure, specific volume of the substance at the critical point is called critical temperature, critical pressure, and critical specific volume. Kanaafuu temperature, pressure fi specific volume bakka qabxii kanatti maal jedhamani? Critical temperature, critical pressure, critical specific volume jedhamu jechuudha. Isinii galeera? Hayyee giraafii yookaan ammoo diyaagiraamiidha yoo ilaalle fakkeenyaaf PV diyaagiraamii irratti critical point is the maximum point at which both line are mix or meet. Again TV diagram irratti maximum point at which both saturated liquid line and the saturated vapor line meet. Kana jechuudha. Kanaafuu bakka kanatti ammoo temperaturein amount of temperaturein meeqa? Pressurein ammoo hagamii? Specific volume hagam kan jedhudha. Pressurein 22.06 megapascal jechuudha. Maximum point kanarratti 22.6 megapascal. Akkasumatti critical temperaturein ammoo 373 jechuudha. 373 tuqaa 95 degree centigrade. Akka specific volume ammoo 0.0031606 meter cube per kilogram jennaan jechuudha. Iddoo critical point kanatti bakka critical point kanatti the property of water for water bishaan qofaaf kan hojjetu pressure, temperature fi specific volume isaanii kana jechuudha. Kanaafuu the critical temperature jechuun the maximum temperature at which liquid and vapor phase coexist. Akkuma isiniif ibsamuuf yaalametti critical temperaturein wantoota qulqulluu jechuun qabxii yookaan ammoo bakka temperature wantoota qulqulluu kan dhangala'aa boca faalkaa dhangala'aa fi faalkaa gaazaa qabu itti wal qunnaman yookaan ammoo itti wal qixa ta'anii jechuudha. At the same time or in similar manner pressure is at critical point is called critical pressure. Specific volume is critical specific volume jechuudha. Qabxii yookaan ammoo iddoo faalkaa dhangala'oo fi faalkaa gaazaa kan qabu wal qixa itti ta'anii jechuu dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo triple point. Fakkeenyaaf diyaagiraamoota sadi ilaalleellaa TV, PV and PT. TV diagram and PV diagram la irratti critical point arganna jechuudha. PT diagram irratti immoo maal arganna? Tuqaadhaan arganna jechuudha. Triple point. Kanaafuu triple point and triple line jechuun on the PV and TV diagram these triple phase states form a line. Kanaafuu sarara uumu jechuudha. PV fi TV diagram irratti triple qabxii sadii yookaan ammoo sarara sadii jechuun kan nu barbaachiseef. Kanaafuu PV fi TV irratti triple line jira jechuudha. Line uumaa jechuudha. Kanaafuu line kana irratti faalkaaleen sadanuu exists in equilibrium yookaan ammoo wal madaaluu wal qixa ta'uu jechuudha. Along this line uuman yookaan ammoo PV TV irratti sararri feezii yookaan ammoo faalkaaleen sadan uuman
sadanuu faalkaaleen sadanuu wal qixatti ta'aniidha jechuudha. Kanaafuu bakka laayinii kanarratti yookaan ammoo sarara kanarratti wantoonni qulqulluun yookaan ammoo bishaan pireesharii fi tempereechara wal fakkaataa qabu garuu specific volume isaanii garagara jechuudha. They have same pressure and temperature but different specific volume yookaan ammoo qabeen faalkaalee isaanii gargar ta'uu danda'a garuu pireesharii fi tempereechariin isaanii wal fakkaataa jechuudha. Triple lines appears as a point on the PT diagram. Gara PT diagram yoo dhufne immoo triple line kun akka tuqaatti mul'ata jechuudha. Kanaafuu tuqaan sun maal jedhamti? Triple point jedhamti jechuudha. Bakka triple point kanarra tokko bakka tuqaa kanarratti immoo maal jennaarre? All three phases of pure substance coexist in equilibrium. Kanaafuu qabxii bakka qabxii yookaan triple line kanarratti faalkaaleen sadanuu kan wantoota qulqulluu wal qixa yookaan ammoo bakka itti wal madaalan itti wal qixa ta'anii jechuudha. Itti wal qixa ta'an kan waliin jiraatanii jechuudha. Triple point of water is used as a reference in defining temperature scale. Kanaafuu triple line iddoo faalkaaleen sadanuu dhangala'oo jajjaboo fi gaaziin itti wal qunnamanii akkasuma itti wal qixa ta'an jennaanii jechuudha. Kanaafuu akka reef isin ibse PT diagram irraa yoo ilaalle tana jechuudha. Triple pointiin tana kun this is the solid region, this is the liquid region and this is the vapor. Kanaafuu laayiniin kun yookaan ammoo sararri kun solidii fi vaaparii adda baasaa. Ammas sararri kun ammoo sararri kun liikidii fi vaaparii yookaan ammoo dhangala'aa fi gaaza adda baasa jechuudha. Kanaafuu critical point asirratti laayinii isaatii asirratti immoo tuqaara jechuudha. Critical triple point. Kanaafuu there is some process sublimation and vaporization and also melting jira jechuudha. Kanaafuu adeemsi yookaan sararri faalkaa dhangala'oo fi faalkaa jajjaboo fi faalkaa gaazaa adda nu baasu sublimation line jennaan jechuudha. Kuni naannoon kun solidii yookaan ammoo jajjaboodha. Kun ammoo vapor gaaza yoo jenne sararri adda nu baasu ammoo sublimationidha. Sararri biraa ammoo melting process, melting line. Melting line kun ammoo maal adda nu baasa? Bishaan faalkaa jajjaboon jiruu fi dhangala'oon jiru jechuudha. Kuni naannoon kun jajjaboodha. Kun ammoo dhangala'oodha jechuudha. Inni biraa ammoo vaporizationiin. Kunis bishaan faalkaa dhangala'aan jiruu fi kan gaazaan jiru adda nu baasaa jechuudha. Kanaafuu kilaasiin yookaan ammoo barannoon shanaffaan keenya kanadhaa hanga ammaatti kan ilaalle ta'a. Kanaafuu yaadas koomantii yoo qabaattan wanti isinii ifan kan taane yoo jiraate koomantii yookaan ammoo yuutuuba keenya jala nu kaayaa nu hordofaa. Namoonni maatii keenya taane ammoo like, share, subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Barannoon keenya shanaffaa kanadhaa asuma irratti xumurraa. Galatoomaa ulfaadhaa nu hordofaa. Turtii gaarii.